بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعوتك انك بجمع نجرا الايمان بالملائكه ملائكه التي امنوا وانجموا الله ملائكه يجون اممتوت تكو كربين اومي اسان جراچيسه جيران جيجو خلق من خلق الله اوما اممتوت ربي راتات ملائكه nuti ijaan isaan arkuun mijjaawaadhaa miti isaan hin garu ummata qaceelaadha jechuu amanuu nu barbaachisa malaayikaan ummata qaceelaadha ummata badiin dalayne jaacilil malaa'ikata rusulan ulii ajnihatin mathnaa wa thulaatha wa rubaa ilaa akhiri ilaaya ربين كملائكة أومي جاكون آيات سات قد أجر ملائكة له أولي أجنحة صاحبة غفلات أتكاو صاحبة كولودا وان تيمبرا رنجج وان تيمبرا غفلا كولو مثنى لما لما والثلاثة سدي ورباع فرف ملائكة لنغرين غفلا لما قبدي تون سدي قبدي تون أفر قبدي ربي تبقى الله أعلم آيانكم مال مركنيس ملائكة وان جا مربين ومجرانك أبا قبروتنا كسي أكنا جامو يجو بكبيروت ربين سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأضبارهم الآية وصوغرتي هقوردو ملائكة روحي إساني فوتو تمادا دويدا كيس دواء فولا كيس تما yeroo isaan ajjeeftu soo garte silaa waan nama rifachiisu gartee jirta malaa'ika ruuhii baafti jecha darbiin nu ibse ayata kana keessatti kabirootis akkasumatti ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون وصوغرت يرو ظالمتوني hagooggi du'aa keessa jira ruuhin isaanii bahu jirtu du'atti jira malaayikaan harka isaanii itti diriirsite qabdee qacam gootee hacuuccee ukkaamsite baasa lubbuu teessan arraantan isaaniin jette arra qixaa xalaalee sagalata galfamtan isaaniin jette osoo garte waan nama rifachiisu silaa garte malaayikatti amanuu barbaachisa malaayikatti amanuun qabxii meeqa of keessaa qabdi malaayikaalee rabbiin ملائكة أكولي غلطي ملائكة نعمة إجمالا أمة كبجماعة تكو غبروتن أجج ربي دلبو غبروتن غرتي إفراء أممي غبروتن سمي كيس جرو هدو نساني دچي كيس بكر بين ترى مدي هند كجرو إجمالا تولد كبت لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة وربين جن تندلاوني أكل من ما دلاوت لما في جنين دلاونت هند أجج مربي دلغني يجو kan itti amanuu qabna adda babaafne illee ilaalle itti amanuu qabna malaayikaalee maqaa dhawame akka jibriil ka wahii rabbi irraa ambiyootatti gaffitu itti dhugoomsuu qabna maqaa isaatii wajji waan inni ittiin dubbatame wajji mallattoo isaatii wajji jibriil kana nabiin sallallahu alaihi wasallam isaa gofla dhibba jaha qabu kaa moggaa dachiirraa moggaa tan guutee jiru akkasitti akka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam himetti malaayika himame dhugoomsuu qabna miikaa'il ka jedhaniin karooba roobsu jira karooba hiru jira akkuma san malaayikaalee ruuhii fuutu jira lubbuu waan lubbuu irraa baaftu jira malaayikaa ibiddatti ramadamee itti gaafatamaa ta'ee jahannam eegu jira ka jannata itti gaafatamaa ta'ee jiru jira kara hima gadaameessaa haadhaa keessatti hogguu gartee namni uumamu baatii afurti ruuhin itti afuufamtu umrii isaa rizqii isaa hongawaa fi milkaawaa ta'uu isaa hojii isaa warra barreessu jira malaayikaan namatti ramadamee toltuu fi hamtuu namaa katabu jira kan hunda akka jirutti amanuu dhugoomsuu nu barbaachisa akkasitti iimaana keenya ruknii lammee isaa dha'ee garabbitti amanne booda malaayikaa isaa dhugoomsine إيمانك عن رد جراتشون رأي جما هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.